Amaloota dhala namaa bakka afuritti qoodamu. Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo horoon Inspire warri taatan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu qofti milkaa'inii nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu hana dinaariyaadha biyya Oromiyaarra. Soligaa guyyaa har'aa kana immoo barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Barnoota kanatti akka isin gammaddan shakkii tokko hin qabu. Soligaa amalli dhala namaa maal akka ta'e tokko keenya kan keessatti akka daawwitiitti of ilaaluun isiniif qabadhee dhufee jira. Soligaa barnoota keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Soligaa ayyee amaloonni dhala namaa bakka meeqatti qoodamuun jedhe bakka afuritti. Amala dhuunfaa, amala waloo, amaloota namoonni nurratti beekan, amaloota dhoksaa kan nuti illee hin beekne jechuudha. Bakka meeqatti qoodamuun jedhe bakka afur. Inni tokkoffaan amala dhuunfaa keenyaati. Inni lammaffaan immoo amala walooti. Inni sadaffaan immoo amala namoonni nurratti beekanidha. Inni afuraffaan immoo amala dhokataati jechuudha. Soligaa isa tokkoffaa amala dhuunfaa kun kan jedhu kun dhuunfaa keenyaan kan ta'e namoonni biroon kan nurratti hin beekne parsantaa 100 parsantaa 25 amala kana kan nu qofti beeknu jechuudha. Kan nu qofti ofirratti beeknu amala parsantii 125 amala dhuunfaa keenyaati. Kan namni biraa nurratti hin beekne, kan namni nurratti arguu hin dandeenye, kan namoonni biraa nurratti hin argine, kan nu goonu leete, kan nu yaanu leete, akshinii nu agarsiisnu, kan namoonni nurratti hin agarre, kan dhokataa, kan nu qofti beeknu, kan nu rabbi beeknu parsantii 125tu jira jechuudha. Inni itti aanu amala walooti. Amalli waloo kun maaliin? Amalli waloon kun kan nuti beeknu, kan namoonni biraas nurratti beekan parsantii 100 parsantii 25 kan ta'udha. Amalli mul'ataa kun namoonni nurratti beekan nutis ofirratti beeknudha. Amalli kun kan nun agarsiisnu, gochaa nun goonuun, yaada nun yaannuun ta'ellee akshinii nun agarsiisnuun amaloota keenya 125 kan namoonni biraallee nurratti beekan kan nuti ofirratti beeknudha jechuudha. 25. Akkanumallee amaloonni namoonni nurratti beekan inni sadaffaan immoo amalli kun nuti ofirratti hin beeknu, namoonni garuu amala keenya kan ni beeku seeraan. Garuu nutti himuuf ni of qusatu, ni sodaatu. Amala nuti ofirratti hin beeknu kun parsantaa 125 kan nuti hin beekne, kan namoonni biraa nurratti beekanii jechuudha. Akshinii nun goonuu illee ta'e, gochaa nun goonuu illee ta'e, yaada nun yaannuun kan namoonni nurratti beekanidha jechuudha. Garuu nuti ofirratti hin beeknu. Parsantii 25 kanaa jechuudha. Haa ta'u malee nuti amaloota keenya kana maal akka isaan ta'an firoottaniif hiriyootan keenyatti hiiknee, maatiiwwan keenyatti hiiknee, ofitti qabnee amaloota keenya kan baruu qabna yookaan irraa hubachuu qabna. Isaan nurratti beeku garuu nuti ofirratti hin beeknu. Yoo nutti himani nu sodaatu. Maal akka taaneef beekna waan taaneef. Hidhaamna ta'a tarii jedhanii waan sodaataniif baasanii nutti hin dubbatan. Garuu beeku amala keenya. Parsantii 25 kan nuti hin beekne, kan namni beeku. Inni afuraffaan amala dhokataati. Amalli dhokataa kun immoo amalli nuti ofirratti hin beekne, namoonnis nurratti hin beeknedha. Kun qorannoo baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Amala keenyarraa parsantiin 25 kan ta'u, kan nutis hin beekne, kan namni biroonis hin beekne, kan beeku, ga'umsa guddaa kan qabu Rabbii Waaqa qofaadha jechuudha. Parsantaa 100 parsantii 25 amala nun qabnu, kan nuti hin beekne, kan namni biraa nurratti hin beekne, kan Rabbi qofaa beekudha jechuudha. Amalli keenya kun inni kun parsantoota warra kaanirraa addadha. Baay'ee cimaadha waan ta'eef. Nuti illee ofirratti hin beeknu, namni illee nurratti hin beeku, garuu amalli keenya Rabbi qofaa kan beeku jira. Kun qorannootiin kan taa'edha. Mee amalli keenya eessa keessatti argama? Amala dhuunfaa keenya kan ofirratti beeknudha. Ammoo amala waloo isa lammaffaa irratti argamu kan nutis beeknu, kan namoonnis beekan. Moo amala isicha namoonni nurratti beekanidha. Kan nuti ofirratti hin beekne. Isa kamidha meenuu? Kan kamirratti jira?
Mee kana iddee kam akka jiru of haa qorannu, of haa ilaallu.